Hi, akkam jirtu naguma keessanii dhaggeeffattoota kabajamtoota YouTube chaanaalee kooti ani nagaa kooti galata waaqayyoo haa ta'u sinillee akka nagaa taatan abdiin qaba akkam jirtu kaleessa viidiyoon hojjedhe irratti kaleessa viidiyoon gadhiise jechuu barbaade sanaanii irraafannaa kaayyoo duraanii ijoolleen biyya arabaa jirtu kan jedhudha. Guyyaa har'aa mooyyuu mata dureen irratti haasa'uu barbaade namoonni tokko tokko ganaa gara biyya ormaa dhufuudhaaf kan yaalan ni jiru. Isaan suni hoo nuti warri kaayyeeffannee kaayyoo duraan isa maaliif irraaffanna kan jiru irratti waa isaa aga'uu barbaadda warri har'a haaraa naaf uftan video kaleessaa jala galaati ilaalaa jechuudha. Maatis naa ta'aadha natti makamaadha. Ijoolleen ganaa biyya jiran yookiin maatii keenya bira jiran obbolaawwan keenya ganaa daa'imman akka keenyatti biyya ormaa hojjechuudhaaf kaayyeeffatanii yookiin karoorfatanii barumsa isaanii dhiisanii gara dhufuudhaaf kan kaayyeeffatan nama hedduutu jira. Anillee kanan beekus ni jira jechuudha. Isaan suni hoo kaayyoo isaanii san galmaan ga'uuf duraan dursanii ulaagaalee yookiin wantoota biyya ormaa keessatti rakkina nama qunnamu ilaaluu yookiin baruu isaan barbaachisa jechuudha. Maaliif biyya baanii rakkachuurra waa tokko duraan dursanii beekanii itti beekanii too biyya ba'uu wayya jechuudha. እና warri maatiin haftaatanis guddaa galatoomadha shirraa gochuudhaan ijoollee biyya keessa jirtu warri dhaggeeffachaa jirtan ijoollee kaan sheer godhaatee biraan gaadhaan siniin jedha. Innis ijoolleen biyya keessa jirani yeroo ammaa kana gara dallaalaatiin yookiin karaa seeraan alaatiin kan deemaa jirani. Ijoollee hedduudha kan bishaan irrattis iddoonidhaan fe'amee deemaa jiru jechuudha. Yeroo ammaa kana biyyi kamiyyuu Itoophiyaadhaanis qabee biyya kamiyyuu biyyi gaariidha jedhamu hin jiru. Nama jibbisiisaa sababa koronaan dhufeen wal qabatee qarshiinillee ijoollee hedduudhaaf kaffalamaa hin jiru. Innaa ijoolleen biyya keessa jirtan warri amma biyya alaa jirtan yookiin dhaggeeffachaa jirtan sagalee koo kana sheer godhuun isaan biraan gahaadha. Maaliif dooniin tarii bishaan keessatti illee lafa dha'ee lubbuu keessan abuu dandeessanii inni biraamoo biyya dhuftassan qarshiin illee isinii kaffalamuu dhiisuu danda'a. Akka nama tokkootitti wanta natti fakkaate yookiin wanta si fayyada jedhuun ibsuu silan barbaade fanaan kanarra viidiyoo hojjedhe jechuudha. Innaa keessattuu warri biyya ba'uudhaaf yaalaa jirtan keessatti iyyuu biyya Beeruut odoo dhufuu baattanii baay'ee tokko natti tola dhugaa waaqayyo. Asitti hunkaan biyyi Beeruut baay'ee rakkoo guddaa keessa jirti. Qarshiin hin jiru. Ijoolleen hedduun naxaa kaffalamaa naxaa hojjechaa jiranii kan kaffalamaa fi jirullee birrii biyya saniitiin doolaarri waan hin jirreef jechuudha. Baay'ee rakkoodha. Odoo biyya kana dhufuu baattanii siniif wayya jedhee tanan yaada. Asuftanii ganaa rakkachuurra gara biyya keetiitillee yeroo rakkinni illee si qunname namni si hirmaatu hin jiru beekta. Odoo amma waa tokko taate namni si cinaa dhaabbatee jajjabaadhu siin jedhu hin jiru. Naxaadha warri biyya keessa as keessa turaneeyyuu kan hojjechaa jiranii kunis immoo badanii kan ala hojjetantu jira. Innaa gara biyya kanaa oduu dhufuu baattanii baay'ee bareedaa. Biyya Saawud Arabiyaattillee yeroo ammaatiif rakkoo guddaa keessa jirti. Lammiileen keenyallee rakkoo guddaa keessa kan jiranii daa'imman du'aati kan jiranii beelan dhumaati kan jiranii mana hidhaa keessatti. Isaanifillee asumaan akka sagalee taanuuf isiniin jedha. Warreen rakkina keessa jiran sagalee taanee fi osoo amma tokko taanee wal jaalannee wal qabannee nama gandaan yookiin amantiidhaan yookiin bifaan yookiin bakka wal qoqqooduu osoo hin taane hundi keenya odoo wal kabanyee waliif hirmaannee yeroo rakkinaattis yeroo gammachuutis
odoo wal bira dhaabbanne baay'ee bareedaa waaqayyoon illee kana kan jaalatu yeroo ammaa kana jiruu fi jireenyi ilma namaa kamiyyuu irrattuu baay'ee ulfaatee jira jireenyi nama jibbisiisa kana biratti immoo waaqayyoon obsa nuufaa kennu hunda keessaniifuu obsa saniifaa kennu siniin jedha innaa ijoolleen biyya alaa jirtanis sagalee koo kana share godhuudhaan ijoollee kan biraan gaadhaa siniin jedha asumaan kabaja sin gaafadhee jira ijoolleen ganaa biyya keessa jiran ganaa gara biyya arabaatti deemuuf yaalaa jiranillee rakkoo isaanii kana isaan waan hin beekneef miidiyaa hin dhaggeeffatanii reediyoon hin jiru taateewwan yookiin rakkina biyya alaa jiru kana agaa hin jiranii warri ageessan immoo obbolaa yookiin goddanyoota keessaniin rakkoo akkanaatitu jira nu rakkoo guddaa keessa jirra sa'aatii ammaa kanatti oduu gara biyya ormaa deemuu baatte jettee gorsuu qabda maaliif namni tokko of jijjiiruuf malee of godda'uuf yookaan nan du'a jedhee yookaan intini jedheeti kan biyyaa ba'u nan jijjiirama jedhee yaadeti kan biyyaa ba'u innaa warri rakkoo kana argitan immoo kina asiru kana agaanii rakkoon isaa irra osoo hin gahin akka dandamataniif jechuudha kanan viidiyoo kana har'a isiniif hojjedhe innaa warri dhufuullee barbaadan gara Dubaay akkas yoo ta'e innuyyuu yoo balalliin xiyaaraa hoo jiraate malee gara Suudaaniin ijoollee hedduun jechuudha gara Suudaaniin ufanii Dubaay seenanii Dubaay hin barbaannu jette gara Beeruut ufanii asitti illee kan rakkatanis ni jiru mana gaaris kan ga'e ni jiru jechuudha sa'aatii ammaa kanarratti biyyi Dubaayis immoo ijoollee afaan beektu afaan arabiffaa dubbattu malee hin barbaadan jechuudha maaliif nama hojii beeku nama afaan arabiffaa beeku Beeruut illee akkasuma akka durattiitii miti maaliif si jammari karaa seeran alaatiin karaa hannaatiin seenaa kan jiran malee mangistiin asiitu ofuu hin dandeenye ummata isaatiif tajaajilaa gahaa kennaafi hin jiru nyaanni hin jiru birriin hin jiru rakkoo guddaa keessa kan jiran ofii isaaniitiif jechuudha ofirraa darbanii nama biraatiif ta'uu hin dandeenye ofirraa hin darbanii ofiifuu hin taane sarratanyaa rakkoo keessa yookiin akka isheen guduunfattuuf hin ta'aniif jechuudha maaliif birriin hin jiru rakkoo guddaa keessa kan jiran sa'aatii ammaa kanarratti birrii doolarii takkittiin akka biyya Beeruutitti 23-24 taatee jirti doolarii takkittiin birrii isaaniitti jechuudha Itoophiyaatti immoo gara baankiidhaan gara 44 ta'ee jira innaa sa'aatii kanarratti biyyi kamiyyuu rakkoo guddaa keessa kan jirtu wanti hunduu guddiidha kafana hoona bita jettee mi'a hoona bita jettee dandeessee bituu hin dandeessu sin jedha innaa akkasii rakkoo guddaa keessa kan jiranii Beeruut biyya gaarii jettanii akka duratti san akka hin gowwoomne rakkootu sinirra gahaa ijoolleen as jiranii iyyuu karaa keessan deemanii galan dhabanii jiruun nama dabbaraa biyyi keenyallee akkas waaw kan jedhamus miti amma ta'es ta'u biyya kee kan keessatti alatte sii wayya kan keessatti guddatte sii wayya duutullee reeffi kee hin awwaalama biyya ormaatitti hoo firiijii keessatti goggogdee haftaa jechuudha innaa akkasassin hin jedha viidiyoon har'a hojjadhee kana fakkaataa guyyaa biraatiin mata duree biraa hamman qabadhee dhufutti nagaan naa turaadhaan siniin jedha like share comment gochuu subscribe gochuu hin irraanfatinaadha bye bye